Nangallee gaafi. Ana isaaniif deebisa. Yoo deebisee. Ana irra jaalatu hundi isaanii. Kifaaya maaliif hangafoota kee hin kabajuu? Durummaa qabaatte kanan hojjettuuf deemanii gaafiin kun na qabdi. Si mitiin asirraa deebisa. Fakkeenyaaf Arabaa fi Faranjii yoo fudhanne ammaan tana dubrummaa irraa fudhatanii ammaan tana ol baatee darajaa irraa waan feete ol baatee gabbuute akka ijoollee taphatti feetu kubba taphattiyu maaliif dhalaa biyya keenya yoo fudhanne dubrummaa dirqitti irraa fudhatanii guyyaa lama sadii fa'aa halkan waltumaa bulanii walirraa fudhatan ija qabaddu feete akkasii cinqiidhaan dirqiidhaan guyyaa lama sadii fa'aa walirraa fudhatan tanaaf dhukkuba ganama torbaan tokko fa'aa ciiftee irraa fudhatan dhalaan biyya teenyaa ni qaanfatti ni sosodaatti oduu jaarsallee ta'ee ni qaanfatti tuna. Gaafiin itti aanuu qamar tuubi eenyutu irra jaalataa osoo hin sobnee? Gaafii tokkoffaa lammaffaan jidiidha teessatti dhalattee gaafii lammaffaa si deebee jira kifaaya eenyutu irra jaalataa namooti? Kun kijiba anaatu irra jaalata. Ana irra jaalata. Anis wallahi ana. Khalas namoota kakata eenyutu irra jaalata garuu khala. Koomenti jala barreessaa nama irra jaalatu yaadumaan eenyutu naafis eenyu irra jaalata. Akkasii gaafii itti aanu leelisaa giddisa leelisee gaaddisaa. Gaafii tokkoffaa irratti kifaaya maaliif hangafoota kee hin kabajuu? Lammaffaa yeroo namoonni piraanki sirratti hojjetan yookaanuu dalagan maaliif dha'u fiigda dhiiraas ta'ee dhalaas? Sadaffaa yeroo dubrummaa kee sirraa fudhatame siin dhukkubee moo atu ganama kaatee pirankii jaarsa keerra hojjettee? Gaafii afraffaa amma ilmoo yookaan mucaa guddachuuf karoora qabdu ijoollee meeqa argachuu? Shanaffaa Oromiyaa galuu yaada qabdu? Torbaffaa abdii Sa'idoo Ummofnaan Ummukaanus akkasuma warra kaanes sirriitti kabajii akkasuma warra hangafoota kee hundaa'u. Gaafiin saddeettaffaa afaan Oromoo barreessuu beektaa akkasuma dubbisuu yoo beektaa? Gaafiin kiyya kanumaa I love you sin jaaladhaa itti. Gaafii tokkoffaa irratti maaliif hangafoota kee hin kabajin? Tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti yeroo namni piraanki sirratti hojjetan yookaan dalagan maaliif dha'uuf fiigdaa dhiiraas ta'e dhalaas ta'e? Daftee aarta. Sanumaaf. Gaafiin sadaffaa yeroo durummaa kee sirraa fudhatan si dhukkubee moo otoo ganama kaatee pirankii jaarsa kee irratti hojjette akkasuma namoota biraa irratti illee pirankii hojjettee oduu durummaa qabaatte kanan hojjettuuf deemanii gaafiin kun na qabdi. Si mitiin asirraa deebisa. Dhalaan asi dhalattee fi dhalaan biyya teenya dhalatte garagara. Maaliif isaan akka waan Arabaatii fi akka Faranjii fa'aadha. Fakkeenyaaf Arabaa fi Faranjii yoo fudhanne ammaan tana dubrummaa irraa fudhatanii ammaan tana ol baatee darajaa irraa waan feete ol baatee gabbuute akka ijoollee taphatti feetu kubba taphattiyu maaliif dhalaa biyya keenya yoo fudhanne dubrummaa dirqitti irraa fudhatanii guyyaa lama sadii fa'aa halkan waltumaa bulanii walirraa fudhatan ija qabaddu feete akkasii cinqiidhaan dirqiidhaan guyyaa lama sadii fa'aa walirraa fudhatan tanaaf dhukkuba ganama torbaan tokko fa'aa ciiftee irraa fudhatan dhalaan biyya teenyaa ni qaanfatti ni sosodaatti oduu jaarsallee ta'ee ni qaanfatti tun ammoo biyya tana mausii kannetee waan biraa dhiisi laafa jechuu isaan biratti dubrummaa fudhatuun jaarsa fi kabajumaan halkan san waduu wal cinqine naqeegumaan kan dhukkubne nama kanniti akkasii biyya teenyaa ni qaanfatti irra ilaalinaa kanaaf dhukkuba gaafiin isinii deebi'ee na fakkaata. Maaliif haasawettallee onaan jettan isinumaatu na gaafate gaafii isinii deebitetti yaada akkasii gaafuma keessantu isinii deebi'e. Gaafii
afraffaratti ilma yookaan mucaa godhachuuf karoora qabdaa siin jedha. Shanaffaa ijoollee meeqa feetan kun isin deebi'ee jira isin lama jette ana afuriin jee isin deebi'ee jira. Oromiyaa galuu yaada qabdanii ni galuu yaada ni qabna. Okay abdii Saidoo faa hunda isaanii kabajisin jette torbaffaarratti. Isaaniif jaalala kabajuu dhiisi. Okay afaan Oromoo barreessuu beektaa gaafiin 8ffaan. Hin beektu dubbisoo. Yaani haqa kan. Hin beeku irra hin jettu hanga kanarra hin beektu dubbisuu hin beektu jechoota lallaafaa yoo ta'e malee. Ana mana si khalas basin jibba. Maarsti. Okay gaafiin itti aanu sabboontuu walloo baate assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jette arabii barreessite. Akkam ijoollee Oromoo jirtu ani gaafiin tiyyaa toofaan gaafiin tiyya toofaan gaafiin kiyyafaan jechuusiiti. Okay tokkoffaarratti jadiid ijoollee isaati si deebi'ee jira tokkoffaarratti. Lammaffaa dhaamsa obbolummaa waan hin taane hin dalaginaa wanta amantaa keessan faalleessu eeggadhaa amantaa keessan kabajaa nagayaan jiraadhaa. Okay shukran waan gorsiteef gaafiin kee kaduraa immoo si deebi'ee jira. Kifaya baay'ee events jaaladha naaf jiraadhu maashaallah sin jaani. Kaamilaa Abdii Fatta Sabriin Miidiyaa Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naaf ta'a galatooma maatii naaf ta'a warra juufaa jira maatii taaf Sabriin Miidiyaa maatii taaf. Okay gaafiin irra guddaa waluma fakkaata maaliif keessa barbaannetti ta waliin fakkaanna keessaa isinii deddeebisnaa. Kaamilaa Abdallah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jettee tokkoffaarratti salaata 5 gizee salaataa. Lammaffaa kamtu irra dafee aaraa. Sadaffaa jadiid Saidoo fi abdii irraa kam jaalatta. Ana. Jadiid Saidoo fi abdii irra kami jaalatta. Ana galle Ana tu isaaniif deebisa. Ayo deebisee. Ana jaalata hundi isaanii. Okay kifayaan Muttaarii fi Saidoo kam irra jaalatta. Hunga jadiid Saidoo fi abdii irra kam irra jaalatta naan jaan. Isaan lachoota ija bitaatiif ija mirgaati. Gaafiin kifaaya afuraffaa fi Muktaarii fi Saidoo kam irra jaalatta. Kifaaya Muttaarii fi Saidoo kam irra jaalatta. Lameen onnee takka. Okay Mukaanusii fi Ofnaan kam irra jaalatta. Lamaanuu naa deebisaa. Gaafiin isin moo lees laa lameenuu ni jaalata. Mukaanusii fi Ofnaan kam irra jaalatta. Lamaanuu naa deebisaa. Si deebi'ee jira isaan hundaa'u ni jaalanna ni kabajna. Gaafiin itti aanu yuujadeessel maqaa keeti gaa'ee dhiifama. Gaafiin kiyyaa kifaaya Dubrummaa qabdii si deebi'ee jira. Kifaayaan Dubrummaa akka qabduuf akka hin qabne si deebi'ee jira. Isin ijoollee isaatii Oromiyaadhaa amala kifaayaa irraa maal jaalatta? Hoggi isin artifaan hin jaaladha. Kanuma gaafiin kiyyaa galatoomna. Khalas amarraa. Isi ati hartu sin jaaladha hedduu. Okay ati jadiid eessatti dhalatte gaafiin kee isii deebi'ee jira. Isinii deebi'ee jira. Faaxumaa Tuub gaafiin kiyya tokkoffaarratti ati intala musliimaa rifeensa kee maaf hin shaffantu. Lammaffaa jadiid ati jaartii kee duniyaa qofaaf fuute kanuma. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni jaartii addunyaaf jee hin fuudhu. Ani addunyaaf jee hin fuudhu. Jaalatee jireenya fiitiif yaadee fuudha. Maatii horachuuf fuudha. Kanuma gaafiin kiyya lammaffaa ati rifeensa kee gaafii kee tokkoffaa irratti rifeensa kee hin shaffanattu wayii.
شفنته شفنتوي مشفن كيف يعني شفنته إن كله فتوچو سيتي خنيو ما توجه غافي سيتي ديبي أنا فكرت غافين كيتي السلام عليكم جرا نوكنو كيسنيف حنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غلطوما جرا نوكنو كيسنيف أني غافي كم غافتامي dhageeffadhaa isinitti hin barreessu waan baay'eetu gaafatamee jetti. Wanni nun gaafatamin hin jiru hundaa nu gaafatanii deebisuma jirra. Galatoomii hangaluma barreessuu keetiif. Tayyuu. Assalaamu alaikum warahmatullah. Ayaa tayyuuti maqaan isaa yookaan assalaamu alaikum jee gaafiin tiyya wa alaikum salaam. Tokkoffaarratti erga wal jaalattan hangam turtan lammaffaa eenyu jaalala dhiyeesseef sadaffaa kifaaya jadid jaalallee jalqabaati si gaafatan afraffaa ilmoo argachuu feetu moo shanaffaa kifaataan hangam si jaalatti ati hangam kifaa jaalatta jaaffaa oromiyaa galuu barbaaddanii torbaffaa kifaaya barachaa jirti moo addaan kuttee tokkoffaarratti erga wal jaalattan hangam turtan baatii odoo waliin fuudhin dura baatuma takka baatii lama ليش وجالنا walumaa galaa wal fuunee farma gidduu baatii shannaaf isinee wal jaalanne ليش متى وجالنا هجيت galma wal jaalanna akka ajaa'ibaatti ما شاء الله maaliif jaalala waan ati naa dhiyeessitee na gaafatteef ka jaalaltitee dirqama waan na gaafatteef جديد خجيب ديس amaanaa waan akkanatteef siifin jabeessa amaanaa ta'eeti kifaaya jaalallee qabdi si dura la kifaaya jadid jaalallee jalqabaati si gaafatan يب ايوه lammaffaa ilma argachuu feetanii eeni feena kifaaya hangam si jaalatti na gaafatan كده waa xiqqishuma na jaalatti kun beekama gaa jaalalaa wisiitu waan na gaafateef jecha naa ol na jaalachuu qabdi oromiyaa galuu ni barbaanna kifaaya barachaa jirti moo addaan kuttee ديب سانتي ammaaf adda kuttee jirtitti deebuudhaaf ammoo qophiidha kana gaafiin keessan isinii deebiina fakkaata gaafiin itti aanuu sabatii sasaas gaafiin isii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jettee kifaaya gaafiin ani sirraa qabu rabbiif jechaan si jaaladha yeroo baay'ee mataa ol qabanii hin hidhatinii yaa uktitiyyaa rakkoo biraa qabdu jedhaa walii jaaladha abbaa mana kee kabajii yoo balleesseef dhiifama isin jedhe rabbiif jecha isin jaaladha kifaaya inda jadiid waan isin jette dhageessee jirta rifeensa kee qaqqabee isin gisee hidhattu okay laxiifaa gaafiin laxiifaa kattaanutaa kifaaya jaarsa kee kabaji Piranki yoo teellee jabeessuu qabda ammoo pirankii qofa hojjetaa hin oolinaa waan addaa walir barsiisaa quraana gaafii diin irraa hangami beeytan wal gaafadhaa wal barsiisaa pirankii qofaa miti yeroo keessan hin gubinaa haajii nabii walitti hin laqatinaa isin islaamaa seera shari'aa rabbii kabajaa hadaraa rabbiillee sodaadhaa inshallah galatoomii nu gorsuu keetiif siinjaa laxiifa gaafiin isin nu gaafachaa jirtan irra hedduun isii waluma fakkaatti gaafii dubrummaa gaafii rifeensa kee qabii gaafii dhaloota isaatii akkamitti jaalala wal bartan eenyutu irra wal jaalataa jettan hundinuu gaafiin hedduun isii waluma fakkaatti kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gaafiin hundinuu waan isinii deebi'e natti fakkaata gaafiin isinii deebi'ee jira
Gaafiin Dubrummaatis isinii deebitana fakkaatti afaaniin isinii deebisoo barbaaddan gaafiin Dubrummaa ni qabdi. Isin garsiisuun tan malee silaa isiniin garsiisa akka qabduuf akka hin qabne dhaloonni kiyyaas isinitti himeetiin jira laangee. Musubor wayitoor deebisaa takko dhugumaan deebisnanii. Tamni. Tudura. Tak. Kami tudura jaalala waliin si. Lees hojjetu. Dhaloonni kiyya laangee isiin Yamanii dhalattee jaalala ka dura gaafatees isiidhaan na gaafate maaliif yoo jettan asirratti internet irra faan agartee diraamaa fa'aa daddalaga jettee fa'aa akkayima telefoona isaan hajiilee akkasitti harkinaa wallaa jettee na heerumtee dirqiidhaan isiin na fuudhee malee hin fuune. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya gaafiin keessan hundinuu kanuma ja'a gaafii takkaan noofe gaafiin noofaftee umriin kee meeqaa jediidinaan jettanii Kanaatu isinii deebisa. meeqa 150. mi'oo kamsiin La 250 akka dukkaana dhaqee wattu bitu. okay 250 jettee 250 hiriyaantiin jirtu jechuudha. Gaafiin amata 24 amma umriin kiyya kadhugaa yoo barbaadan akkasi. Egaa gaafiin Muktaar gaafates gaafiin ganama kifaa maanu cunkiti juusan irra isinii deebuu barbaade ganama subiin faxara kaatee nogooti ganama raftu kifaayaan nuti halkan irra riba halkanii hin barre guyyaa waan rafnuuf hanga ganama zaashanii jaafa rafna naafi Muktaan duraan isiin dhuftee ganama sa'aan galaa jijjiirtee nu laayixee almaa badii tan hunda fedhaliyaanaa isii fuudhee silaa ganamarraa illee numaan rafa. Akkasii daawwattoota keenya ganama qaatee faxaraan gootoo faxara godhaa faxara nyaaddaa itti bargaraan ganama faxara nuun barre nuti. Amata meeqa ka faxara saa torba nyaanna. Akkasii gaafii Muktaaris deebi'ee garuu gisee inni barreessuun argine. Namni nu jalatti wal fixee jira isa jalatti akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenya gaafiin keessa nu gaafatan kana fakkaata. Galatoomaa nu gorsuu keessaniif irreedduun nu gorsitanii inshallah gorsa keessan ni fudhanna maaliif waan maatii keenya taatanii jecha waan isin nun jettan yoon dhagayin nuti isiniin as geenye galatoomaa isiniin jenna. Akkasii atis dhaamsa qabdu waan irra diibuu barbaaddu itti himi nageettidha. Ati طبعا hasawa silaanaatu si dura eegaluu qaba leennu ati hasawa hunda ni fixxa. Seefoon amma haaraa qaba. Kanaafuu daawwattoota keenya komentii jala kataba jedhii usii jaaf yaani. Nama ammoo kifaayaadhaan nu dhiyeessii yoo jettan ka jiraate komentii jalatti barreessaa. Nama kifaayaan nu dhiyeessitu gaafii faan waa gootu yoo jettan komentii barreessaa fi isin jenna. Kanaafuu daawwattoota keenya amma nageetti isin jenna galatoomaa ammaas. Amas hedduu isin jaalanna nama na jaalatan fayyadatan isaanillee isin jaaladha hunda keessan. Gorsa isaaniillee wararra. Inshallah. Akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Subscribe, like, share godhaadha. Kuma 30 ol qollofaadha isin jenna. Silaa kuma 50 isin guddata. Kuma lameen kan isin gaafannaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii hafti yoo jiraatte komentii jala nu barreessaa isiniif deebisna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.